yeroon galutti bakka wanti hundi cirna ta'e bakka ምንም kana boodan wanti nama arguu hin jiru እዛም ቢቀር ምንም በቃ መለቴስ ራንዲስ መለቴስ asitti gaddoo waan fi namni gargarummaa isaa isinitti muu barbaade ani marakkina goosini todeessoo miti iddootti waaqayyoo fi nama gargar baafattan iddootti harki waaqayyootii fi harki namaa yeroo sin bira jiru garaagarummaa isaa asitti gaddoon humni keessanii fi humni waaqayyoo garaagarummaan isaa dhufu asitti gaddoo nama baay'ee qabdanii fi waaqa qabdan garaagarummaan isaa jechuudha. Yeroon galutti bakka duutus kan jedhamu mallatteessineera inni isaanis isan duratti maafi achi hin qaqqabne yookiin godhanneen nurraayis gargara ba'uun har'uma otoo ijaanis hin argini qabeenyi kan yeroo filuufis gargara ba'uun tarii har'uma sini gale baka nama ko baay'ee sana jettaniinis kan gargar baataniin kan har'uma umaa sini gochuusaa baay'inni namaas gargar kan baafattan har'a jechuudha siyaasaatii kanarratti sana booda nan gale eruma wanti beeku kana waa'ee akkanaa yaafannoo akkanaa wanti beeku jiru duraan jalqaba dubartiin tarii operaasyoon deessu tokko eeyyen seenti bakka kana maal xayyamama har'amu dubartiin operaasyoon deessu tokko kana gadi bisichaa damazzaste jechuudha kana buluudhaan beekti jechuudha dubbachuu aadaa dhabduuf dubbifeetus hin dubbatti garuu sanaachitu laashii amal ani garuu maala fudhadhe immoo buluu wanta ammanaatiif buluun fudhadhe jechuudha sana booda anta ishaan isu bayyesuus sibisin sodaachisa akkaataan dubartiitti deessan bifa biraatiin yaa viidiyoon hin dallaalu ana kan na hidhaa jiran harka na hidhanii miilla na hidhanii miilla tokkochitti na hidhanii maqaa isa dhumaa akka ta'e natti mul'ate Kiristoos biraa lakki harkis na hidhame wantuma achumatti wanta itti hidhamu akkasitti maaf hin qabasne maaf duraan birindaa dhunne jechuudha ish arra ergan saamidha happy birthday godhee hin dhufne gara keessanii waa tokkoofan dhufe viidiyoo kana garuu share like godhaati barumsa qaba jedheen isin dubbachuu dhufe waggaa tokko kana mucaa koo fotoo hin taane anaafillee eeyyamu waaqayyoo dubbachuu dhufe jechuudha yeroon da'utti waanan ta'e keessa darbee waggaa tokko ishii yeroo sanaa miti waggaa tokko sanaasittu argachuusaa kootiifan waa tokko dubbachuu dhufe jechuudha. In dubbanne yeroo sanatti umaa nama madaa tokko illee hin argine se'eetuman akkasuma fakkeessan isin bira dabarsee isinitti gara keessanitti dhufe jechuudha. Tarii bifa koorraan illee mul'ate maleedha. Caalatti dhugaan isiniin jedha inni waggaa tokko argachuun yoo hanaa eeyyamameedha. Tarii guyyicha har'aatu nu arguu hin danda'u. Mucaan kun jechuudha toonani jiraachuu baadheeyyuu. Garuu du'a guddaa fi namni tokko isin hin gargaarre harkisaa tokko illee isin gargaaruu hin dandeenye keessan darbee dhufe tarii tokko jedhee kaasee isin haasa'uu hin danda'a. Garuu asitti tarii yeroon waa'ee namaa miti yookiin waa'ee haadha abbaa yeroo haasa'an dhimma namaa hin qaban dhugaa dubbachuuf faayisaa faana wal lola waa'ee namaa yeroo haasa'an dhimma hin qaban nama dhufee fi nama deemu. Kiristoos bichaan narraa fagaatiin malee jechuudha. Harka isaa baay'een beeka waan ta'eef. Tarii guyyicha sana darbe waan ta'eef nanaasaa yeroo sana akka galata waaqayyootti tan dhiise isiniin jedhee isinitti ni madheeti. Atinki guyyaan tokko ammas hin jira. Hin dhume galanni isaa yookiin immoo dubbadheetiin gaarummaa isaa jechuu koo miti. Waaqayyoo yoommaa isinirraa fagaatiin akka namaatti guyyicha irraa argadheen turreeyyuu naaf hin eeyyamamne ture gin waaqayyoo jennaan har'a ga'e jechuudha. Baay'ee gammadee
ofii kooti jiraachuu maaliif seet yoo nani jiraadhe jiraata ture waggaa tokko sada isaa kabajuun koo ani jiraachuu kooti baay'eetu tirqata ture isattis jechuudha anillee hundu jechuudha edaa waaqayyo na eebbifamoo yaa wanta baay'ee keessa darbe gaa'ilatti akkan galee booda akkuma nama kamuu eebbifame yaa ani gaarummaadhuma waaqayyooti gargaarsuma isaatiin jechuudha waan hundumaa arge guyyaan dhalachuu mucaa kanaa ga'e jechuudha yeroo ga'u maal seetani normaalii iddootti ilaalaman ture dhuunfattis birrii kootiin ilaalaman ture normaaliidha rakkina tokko hin qabu normaalii wanti hundi jechuudha dhiiga koorraa qabee lammaffaa immoo gaafumaan achi galus galeen nan hoolee gara sa'aatiin dhaqee nan hoolee nan bulee ammas lammata hoolee sa'a 11 ta'e sana dura garuu egaa rakkinni karaa kam akkasitti dhufu yookiin immoo seexanni karaa kam akkasitti qurxuun beektanii waaqayyootti baay'ee dhiyaadha isiniin jedhee qulqulluu ta'e yookiin gaarii ta'e miti. Yemir gin keessa kootu isatti ifaadha. Akka namni jedhuu miti. Akka namatti ani mul'adhuu miti isa biratti. Yeroo baay'ee dadhaqas dadhagaasi. Ji'a 7 fixee 8ffaa yeroon seenu churchii tokko na kaasanii keessumaa na kaasaniiti yoo 7 fixe akkana naan jedhe namni tokko akkanuma na baasee ishee argitanii jedheen nama fuulduratti na baasee jechuudha nama kana fakkeenya nama du'ee akkanatti diriirsanii irra dhaabatanii bo'an argitu namaan jedha jechuudhatti garagalee anachi fuuldura isaaniitti na baase eeyyee nama kana akkasittan ishee erga garuu waaqayyoon gidduu galee jedha minim maal masalanyim jechuun karaa seetti dhufu gaambeettu gan waaqayyoon erga gidduu galee immoo ana manatti hin galchu waan tokko dhugaa dubbachuudha karaa dhufu hin beeku gee erga akkas jedhe ammas ji'a 8 walakkaa ga'een immoo charchii biraa zimjeetuma charchuma duraanii dhandhee dhaqee ammas akkasumatti natti dubbatan bexaam sodaadhees miti nama fooniiti ituman jedhu guyyichi ga'ee guyyichi geenyeen dhaqee karaa ogummaatiin immoo omtuun jiru waan jedhamuufi normaalii waan hin ta'eef nan gale guyyaa 2 yookiin 1 halkan ittiin oolee bulee gara 11tti sa'aatiin surumaayyuu yeroo dubartoonni 7 moo 8 nahana ciciisan sa'aatii tokko ceensifachuu jalqabe yeroo sana kan nama ilaalaniitiin kan daa'imni nyuu bishaan mataa dhugdee inni kan daa'imni yonneen dhaabachaa jira kan affanamaa jiru kan koo warqanni millum koo jala jira bakka normaalii seeraan isteeppii isaatiin jira jedhu waduma waan talaalan illee jiru anis immoo mana wanti baay'ee dura isaa cinqamin jiru jira miti re'ee laf jalee malee sagaliin booda kan baay'ee muddan azaan 11 taanaan gara dahumsaa deeme 11 walakkaatti dae normaalii waaqayyoon lafaana jira waan ta'e dae yoo yaadattan ta'e mucayyoo amaaraa tokko faasigaa kan jedhamtu beektu kan mucaashii jalaa duute hir'ina yookiin immoo dogoggora doktoraatiin beektu hinaaffanamte too achi cinqamtu jechuudha so dae normaalii uffata fidanii warra laawwaamanii uffata fidanii namni cabbi tala dhaabata karaa isaa turra as dhiyoo jira waan ta'eef namni oolanii waan bulanii waan hoolanii fi waa gara edda dhalate immoo namni gammada shashaamis achi booda daa'ima booda kaawwan ba'utu jira daa'ima booda waan baasan san yeroo baasan dafanii baasanii lakka waan mana wayii citee hafe wanti sun citee hafe jechuun immoo bakka daqiiqaa 2 yookiin 5 sin eeyyama immoo waan akkana wanti nan beeku sin jiru kuni maali sababa isaanii
yaa'u waan sensitivii ta'eef wantichi qas jedhamee waan fuudhamu waan ta'eef sana booda daqiiqaa 10 wayii an argeen beeku nama hundurattis deessa dubartii wayi nagaafaa namichi kun natti jatee nagaafaa wanti ni kudhaan dhiira baqa nan dadhabe dhubasa yeroon dadhabu gulukoosis fudhachuu dadhabe amma harka lamaan irra na jira maaliin niin jedheen namni na beekus narsiin achi keessa deddeebi'a alam baran garuu natti ni mankaasin itti ni manii dogoggora hojii dogoggora isaaniiti waan ta'eef yoon taree du'e isaan tutti gaafatama waan ta'eef dursanii dubbatan nama nagaafaa baqasa dhumaa dhiigni koo dhume dhiigni koo yeroo dhumu hollachuu jammare yani akkanatti algarraa urgufamu jechuudha sana booda innaan hollachuu jammaru baqasaati dhumaati du'uuf ishii waan jedhaniif ani danda'u jedhee dubbatee daayu irraa guuraa jedheen ani immoo yeroon dhaqu ilaalamuun dhaqe malee achumaan daa'uun dhaqe waan baay'eetu narra jira mormarraa gurrarraa harkarraa guuraarraa jechuu jalqaban durmaanii nama deessan ilaala irraa guuraa'uun narraa luluqqisuu maanatti fakkaatu baqqaan laafeeraa olii na'amaa jira waan ta'eef yeroo akkasitti zubaalaa biyya alaa sana qoshasha shitti xiqqoo doddoo keessa beektu sana tokko na ilaa fuudhe dhiiga maal inni jedheen durseeti fuudhee guduunfee dhossaniititti kennu jedhee maa inni jedheen maa akkasuma dubartiin deessinaan jedhee zimuma eetan bakkuma wanti noo beeku afaaradha so sana booda narraa guuruu jedhanii dubartiin narsii sun yookiin immoo kan qulqulleessus na beetti dabalaban na beeka abbaan manaa sochuma jiru achuma bulanii na bira bulte shinginu maayyuu oowwani isaan aluma turaa gizee baay'ee warra kaantu surmaa seena malee yeroo narraa guuran barget baqa malee otoon dura otoon hin dahin seenee okee operaasyoonii ምናምን isaan hojjajjabeessu isa kan akkan lakka barin ምንም ነገር አላወራሁትም እግዚአብሔርን waan tokkitti jira ያው namni isin dhaga'u sagalee tokkitti sana waaqayyo yoo dhagaye isin mararsiifate maleedha dubartii sana waame isaan immoo glukoos miti giloovii fidii kootu farrami jechaanii jiru ani dadhabee akkana gochaa jiran namicha akka mallatteessu jechuudha akka mallatteessuuf harka koo akkan rigaa jira malee ምንም በቃ Imagine alga tokko isumatti mana kutaa operaasyoonii nagalchanii irra fidanii na kaa'anii sa'aatiin immoo sa'aatiitti wal geeddaran ta'e sa'aatii 10 utuma gidduu kana jechuudha daqiiqaa 20 ol fixeera jechuudha isa nama 5 eeyyamamne sana booda omaa dubbachuus baay'ee waan hin dandeenyeef tokkitti narra dhaabatte kaa hin booci ta'e beewa kana waan ta'eef waan tokko jennee bargeetu namni guddisin bichaa mucaa kana namni guddisin jedhiin jedheen isaa innis na'ee waan ta'eef biyyaas biti jedhuuni gulukoosii naanaa fudhachuu didee midhaame yaa namni osin guddisee baay'ee ulfaata isa xinnaatti dhiisatee erguma guddattaniyyuu mana namaa guddatta waan baay'eetu jira namni osin guddise bargeet of yoonitti jiraachuu dhabee baqa wanti nani qabu sun mucaa kanaan ta'a waan ta'eef niitii sanaan hin jedheen adaraa jecha jedhu faan niitiin surumayyuu lamaan of dha'uu deemte jechuudha baay'ee natti dhiyaatti baay'ee nameetti waan ta'eef sana booda suruma algaa isa duraarra nakaanirra amma mulumaa na dhume dhiigni isa kan biraa fidan ammas gaariidha kan biraa fidanii isatti na dabarsanii akka tasaa namichi bahee jedhanii gada lammata inni narsiin inni tokko na beeka jedhu kun iddoon itti hojjetu kan dhuunfaas qaba namichi waan ta'eef
bilbila isaas qaba waan ta'eef bilbilee fi maaloo as deebi'e waan jedhu natti fakkaata. Namichi fiigichaan dhufe dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Waraqata rakkinni koo maal akka ta'e hin beeku namichi. Akkanatti toon laalee na laale. Duras guyyaa tokko lama dhaqee isa bira namichi. Na laaleetuma fuudha kaadhanii jedhee. Sana booda gara kutaa operaasyoonii seenee jechuudha. Bargi operaasyoonii hin taane dhimmi isaa dhimma akkasiin ba'u miti. Ilaala dubartii guyyaa lama sifattee dadhabdee deessee wantu du'ee dhiigni dhume yeroo madazzajaa fudhachuudha kutaa operaasyoonii galtu. Harki namaa baay'een isin bira jirurra harki Kiristoos amman yoo isin bira jiraate eessa akkas hin deebisu. Achi booda waan lafti sini baruu isaa fakkaatu malee xinnoo dubbachuu dadhabuu malee xinnoo dadhagaa waan ta'eef taatanii achiin gaanii maaf cimmaaqee immoo akkuma hospitaala seenee huduu jammaree na jibbisiisee guyyaa lachuu halkanis guyyaas qabbasuu hin dandeenye ollaan jechuu dhaqee surumaa jechuudha. Jalqaba keessanii baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. So achi galee kutaa kana yeroon galutti bakka wanti inni cirna ta'e bakka minim kana booda wanti nama arguu hin jiru isaan biqar minim bakka mallatteesse raannis mallatteesse asitti gaaddoo waan dhiifi namni gargarummaa isaa isinitti himuu barbaade. Ani rakkina koo isinitti odeessuu miti. Iddootti waaqayyoo fi nama gargar baafattan iddootti harki waaqayyootii fi harki namaa yeroo isin bira jiru garaagarummaa isaa. Asitti gaaddoon humni keessanii fi humni waaqayyoo garaagarummaan isaa dhufu. Asitti gaaddoo nama baay'ee qabdanii fi waaqa qabdan garaagarummaan isaa jechuudha. Yeroon galutti bakka duutus kan jedhamu mallatteessineera inni isaanis isan duratti maafi achi hin qaqqabne yookiin godhanneen nurraayis gargar ba'uun har'uma otoo ijaanis hin argini qabeenyi kan yeroo filuufis gargar ba'uun tarii har'uma sinii galee bakka nama koo baay'ee sana jettaniinis kan gargar ba'utaniin kan har'uma umaa sinii gochuusaa baay'inni namaas gargar kan baafattan har'agaa jechuudha siyaasaatii kanarratti. Sana booda nan galee anuma wanti hin beeku kana waa'ee akkanaa yaafannoo akkanaa wanti hin beeku hin jiru duraan. Jalqaba dubartiin tarii operaasyoon deessu tokko eeyyeen seenti bakka kana maal xayyamama har'amu dubartiin operaasyoon deessu tokko kana gadi bisichaa damazzaste jechuudha. Kana buluudhaan beekti jechuudha. Dubbachuu aadaa dhabduuf dubbifeetus hin dubbatti. Garuu sanaachitu laashaa amala. Ani garuu maala fudhadhe immoo buluu. Wanta ammanaatiif buluun fudhadhe jechuudha. Sana booda wanta ishaabisu Yesuus simisi sodaachisaa. Akkaataan dubartiitti deessan bifa biraatiin yaa viidiyoon hin dallaalu ana kan na hidhaa jiran harka na hidhanii miila na hidhanii miila tokkochitti na hidhanii maqaa isa dhumaa akka ta'e natti mul'ate. Kiristoos biraa lakki. Harkis na hidhame wantu baachumatti wanta itti hidhamu akkasitti. Maaf hin qabbasne maaf duraan birindaa dhundee jechuun dhagaa ani gin ittiin dubbadhu danda'eeti. Inni kaan miila isa kaneedha inni kaan atattama maqaa maaliin isin jedha. Sana booda iddoo kanatti na kenne marfeedha. Namuma maroo habiyya rabashii qilleensa irraa sana beektu akkasinnaan ta'u. Lafti namara jecha jedhuun jedhe dan kutaa gara siitii bahe hin ciiftaan manaan jedhe lakkaa buluu madansa janaa kennan jechuudha. Sa'aatii 12 daqiiqaa wayitii yooman bahe iddoo sana
sa'aatii lama tambay yaa jecha dhagaa gola namni nama dargine gola firri baay'een sun nama qaqqabne gola nan qabaan sun har'a namaan wabiin taane gola harka haadha ofiraa jedhan sana warri qaban buluun nama bira hin jirre sana kan na baasu har'a eenyudha isa gaa sa'aatii lama sanatti warra achi hodhanis ergasii doktaricha sana taa'ee haasofsiise sodaa stiishiin wanti jedhamu jira dubartoonni hin beeku duratoonni deeggarse amma sa'aatii lamaatti taa'e isa maaliin dhaabdhan shiboo kan nama maaliin hodhu sibaagoo nyaatamee torbanitti ba'a jechuudha madaa sanarra ana garuu shiboo dhibeen sun eddasii na dhukkubnaanin namichi sun dhuunfatti qaba mana kimisi isa bira deddeebi'e jechuudha yeroo sana ariitis ta'ee sa'aatii bakka jedhe sodaadhaan asitti akka harka isaan harkatti keessaan baaneef isaan hodhanii jechuudha baay'ee sa'a lamatti madansashaa fudhadhe suni dubartiin operaasyoonii deessu sa'aatii tokkoo fi lama booda akka abjuutti of baraas deebiti yookiin lafaa ofis beekuu abaattu jechuun normaales deebi'aa dhufti madansashaa sana keessa ani garuu halkan keessa isaa sagal isinitti mee muluu madansashaa fudhadhe dubartiin operaasyoonii deessu gimmaasha qofa eenyuyyuu gaafadha sagalittiin beekaan irra dhadhaabatu bakka yoom deemti dhakaa muluu madansashaa isaa dhagaaniiru dhaabadhaa malee biraa ciisinaa kan jedhamu jira dhadhaabatu yeroo dhufu of beekaa dhufu madansashaa keessaa sinitti anima dhugaa waaqayyo sitti ma dikoorii kana beektu wanta bilichlichu odoo biyya arabaa yeroo wanta bilichlichu biyyicha alatti wanta humnaamina godhan addunyaa buluun akkasi kanuma keessan fiigaa dhufe qilleensarra wayii fiigaa dhufeen waan xop jedhu wayii yeroo jedhu maalan argee miilli namaa achi dhadhaabata gadi gogombifamee jechuudha dhugaa dubbachuuf dadastaa wasasa amma akkaataa ishii fi eenyuu ishii jechuudha warri namira dhadhaabatan gazuurii danda'anii miilli isaanii achi korri simatu galambaxamee natti mul'ate garuu mataan isaanii gadi galambaxamee jechuudha bakka inni kan dhabate በኢየሱስም ዱባችሁ በኢየሱስም ilaalte bargixicha saaqan ani ka libbu godhe kana saaqe kana wi godhat warri achi keessaa buluunu namni dhuunfaan dhaabatuyyuu bakka mucaan fayyaa isaatii waan ta'eef iddoo kootti na eeganii saatii amma kana ka warra kaanii kutaa biraa galchuu yookiin kutaa wayii yoo rakkinni jiraate jechuudha kana asuma ta'a mucaan immoo guddaadha iniyyuu kana qoonqodhaan dhugaa waaqachuudha kana dirraan fadhu jechuudha yeroo dachas deebi'u bakka bilichlichi kana keessaan qilleensarra fiigaa dhufeetu badii waan xab jedhu wayi xab jedhee naan akkanatti xiqqoo ija kokkas godhu natti fakkaate sana harge jechuudha sana booda nan bulee asna deebisee gaafuudhu akkasitti harkisaa tokkichi naan amanan jechuudha dhugaa dubbachuuf takka guyyaa tokko nama fayyisaa faana wal lolla soofidamno naan jedhuun namni nama fayyada akkasi jedhi konaan maanaan godhu jedha isa kana argeetii miti duruma afaan koo akkas duruma isaa jechuudha otoo harki wayii ookee harki nama naa godhe tokkoffaa dooktoruma isa ogeessa ta'eetu tubichii natti hin ta'u ogeessa naa ta'a lammaffaa firoottan achoolanii bulan sanatu ogeessa naa ta'a sadaffaa firaa isa baay'ee qabu sana kalee abdadhe yookiin birrii kootu naa ta'a hin jiru kana biran qophaa koon seene kifilii sanama qophaa koo tokkitti qabeenyu waggaa 8 dadhabee yoo fidadhe jedhe suni fa'ii hin jiru na biraa waan namaan godhu sidi galee gaafa sitti tole qofa gaafa jirtu qofaadha namni jira namni madaa'ee dargine immoo faallaa sidii deemsaa hindi maanni namni jiraachuu qaba jedha namni bargeetu yeroo gammadutti jiraachuu qaba tirfiyyuu ta'uu qaba
ani immoo namna maana namni tokko toona bukkee jiraachuu baate ምንም አይመስለኝም እግዚአብሔርን isabichaan kakadhu isiniif hin kakadhaa kaleessa sosoon kana dargin har'as umtuuma naman godhu namni dhugaa waaqan isiniin jedha soba namni soba kana bara yoomiyyuu kana bara yoomiyyuu jechuudha oma isiniin godhu kaa yeroon du'us jedhee mallattisu sana namran jiru namni itti dabalame jiru otoon du'es deebi'is namni irraa daaqannasu jiru bakka chiw kan hin biraa dhadhee aduma jechuudha bara inni kalee shaambis inni kalee midhaan bakka qarrazaw arki tokkichi simbira jiru eenyuun diree waaqayyoon qofa jechuudha Kiristoos qofaan jechuudha isaa amanattanii jirtan sana waaqayyoon qofa jechuudha isatti dhugumaan immoo yoo amanattanii akka Daani'el jedhe du'aaf jireenya gidduu anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko haftee waaqayyoon gidduu naaf galee kosii fangadashidha yaabbatanii bu'irra kunoo goobee waggaa tokko akkanatti muka yaabbata እና አናፊ ዱአ ግዱ ዋን ተርካንፊ ቶኮ ይመትኮ ሴኮንዲ አፍቲ ነምኒ ራጅዳ አመዳን ያሰው ደቂቃ አመዳን ቱሬ አመዳን ቱሬ ኡስ ዋቀዮ ገለተ ጋልችናንጀር ማለት ነው ወንደከሲ ደቂቃ ሸከሰት ዱአ እንጀር ደግሞ ወንደከስታ ደቂቃ ሸደዶ ሰነት ዱመዳን ሰነት ቶኩታ ኦፕራሶኒ ምናምን ገለኒ ገና መነዘ ምናምን ገናሲ ደቂቃ አመከና ቢቲ አች ودودانيتي دقيقة شان تفولا تموجران يوتين غافة تموجران دوكسي ديبيسي بقى جري غديسي دوبرتينا كسيت ديبيتي مو إبيتي تاي بوكوكتي غويا لما ساني بودا دوتين جرا وانت تشي غدينا تكاشو نبير وانت غدا فودا دوبرتون نبيكو وانت دائما إلت دوبا باو غدا سنرا أكمل الناس نزبوتان وانت تشي سنسيتيفي وانت الراجة تايتشون كنا أتشين ديبئة إلالا لبوك أيون أكست برجرو يومو سكوندي نسا في أفور رسا تجاجل نسا برجرو وان تفيديو في حقا توك إلالا غافا باكا غنماني فيديو سانا غديسي ديسي دربائي نركو باكا جاه جتشونا وانا دي انتني جريفي وداري نكوباتو ريفي قوي شامبي وكاتا سامبي وانت دكتور ريمو يوال كريسي نكوبي أكاسا نتغنمو سي نكوبي والفكاتا نكاسي تسري إساتو نغادا جناما الناس نفتو عنا جامي أما الكنساس نكوبا قوياس نكوبا وانو جنوف جنمن كرسي كريستوسي لكت بديتو كوكاماسي غافا باكا دا هولي بولي روبي هولي بولي كميسا جود كميسا أما ساتي سديت بشاري اللوكان of بيكي كوني درق نيا كيسيسا بك أنا ما أشوكي سوي بيتو أكسنتي مالو ورا نبرجرو مالو جاء أما سشي بدزجا كيساس ديبني أنا جاني بطول نانجم مالو اللوكان إنتو فابشاني جاء أمونا من بيكو في التوامي مستران إيشو ما كالي اللي نبرجرتو سانا إيشيني مون بيتي ያው አቺ ነፍቲ ደባሪን ቀመሲን ጀቹን በደዘጃ ከሳቶ ስሪተ ስደ እዩ ዋቀመስቴ አቺ ደማ መሰየዳሙዳ እሺ ዋበን ናቤክቲ ላይ ይዳን የኙ ከሰ ዝርት ይሩ ጋር አበ በሬራ ጥቆ ኩዳቶ ኩዳ ለመናታ አዴማ በሬ አማ ከነ ደበ በቀን ከረድ ቢሻን ቀመሰን ይልቅምሱ ሁሉቀ በቃ ወልቀባቴ ረስኝ ይጀሉ አመንቱ مالو ننتفا يوجئ لك كنينا أنيس دكتور ريوان التبيف إلا دوبرتي وديس براسو سيتبي وتفكيجا توكوتي تاته لما بودا يا شاينك أمستي أو برادين تيوان تأفي منامل دائما سوسي سو يون جمبرتي تيجي ولا تيجي جناني إسا ساتي لما تبي جنبهم بس هديت أما بو توكوتي رفته توكو أكنا جنبه كل ألمان هاتشتي رفوه دكتوري رفنا بدنا تشللو كده بيجان توانجي أي شالم جت دبرة دامبيت أستاوي صوت الزجا أي شالم يلالساو زابيرجين ها
wanta goggogirratti deebisee jiidhessa. Argitani? Namni bishaan lulluuqattee tufte achaalem jedha akka isaatti tilmaaman irraa naftu jedhee. Kiristoos isa mana ga'urraa nama hambisa. Isa ulfaataa guddaa kana irratti isa xinxaalli namaa bira hin geenye kanarraa nama hambisa. Sa'aatii 3 ga'e dhufan immoo na laalu. Sa'aatii 3 lama naannaan na laalu. Inni achi operaasyoon godhes meerra shinkalee baate sun jedhee asii ammasii yaalgan akkanatti jira dubartoonni guutte na laalu dhufu. Guutaan kan operaasyoon ta'an kan koo adda kan muluu badansa jaadha yoo mas deebiti isa jedhamu sodaan hin jira. Nurkatti akkas taate too ani baay'amma gaafiin qaban garuu too kalee akkas ta'e. Na sadiitti dhuftee malu lulluu qadhee bichaa illi qimsu dhugaa waaqaan jedhee akka amma kaa dubbachuu nan danda'a. Illi qimsu dhugaa waaqaan lulluu qadhee bakka iddoo kana maalis hin jedhama eeqaan shookkisee iddoo biraa waan dheebunni moo hin beelufne bar guyyaa 3 kana keessatti bakka iddoo kana bichaan dadhabe. Akkasuma immoo jedhani ginumaa badansa namoonni beekan isa muluu dhiisiisuma gimmaashatu bakka iddoo kana wayiin nama goggogsa. Bakka goggogiin xuuxamtee nama deebi'e waan ta'e. Ani immoo laala kana jireessi fadhee guyyaa lama daa'ee ka'een kana fudhadhe waan ta'e bakka dhuma waan namni irraa na hambisee Kiristoos inni isin jedhu kan otoon cinqamee jala laafee jala dadhabee jala daa'in otoon operaasyoon ta'ee achi badansa shaamma ምንም ችግር የለም ጉልበቴ ያው እንደዛ አያልቅም አማሜ በቃ እንደበላም ጉያ tokko keessatti lama de namni tokkichi beektu fakkeenya tokkoffaa deessa humna lammaffaa naa deessanii maal qabu so sa'aatii 3 irratti amma dhugi shaayii jalqabe shaayii siif afidan waan biraa miti nan jette shaayii jalqabe jechuudha. Maal dubbachuun dhufee daqiiqaan hir'ate obsaan dhaggeeffatanii fixxu jedhee yaada. Ifa manaa godha. Macham ነገርኳችሁ በፊትም መጀመሪያ ላይ ስለ nama yeroo naasa sila warra nabraafanii sila dhinakooti haadha koollee yeroon itti cakkanu jira dhugaa dubbachuuf yerootti na boochisu malee garuu waa'ee waaqayyo har'a miti fudhateen nu bilaachu har'a miti kaleessa yeroo haatiif abbaan kun akkas dadhabee yeroo gamteef nama gate deema miti gaafa isaan nagatanii biyya lafaarraa deeman harkisaaf barruunsa akka na bira jiru beeka. Dabarsee akal bo abbaan qabdee dangoonii baay'ee tokko harkisa narra diriiree jiraachaa dhufe. Lammaffaa baay'ee warra deebifamu jedhan keessaa anashii gatamtu kaasee iddoo kana dhagaye. Baay'ee dubbatee waggaa keessatti ji'oota keessatti kan raawwatee darge waaqayyo. Isitti beera waan gaa'ela kanaas karaa Kiristoos hin deeme malee karaa namaa hin deemne dhugaa dubbachuuf. Guyyaan koo har'atti illee too dhumte qallaaliin gammadu waggaa tokkotti har'a naa kennamte kana keessatti waan baay'ee hojjedhe gaarummaa isaa dubbadhee waan ta'eef waan tanni naa godhe waaqayyo jechuudha. Har'aan ga'uu mucaa kanaas immoo bakka kana booda nuuf danda'a yoo rukutan immoo hirigii nama sana dheensaa kana booda milikeetan illee iddoo rukutan sana qabachuu danda'a irraa nuus bilbaalatan illee ግን kalee tolwee namni ciniin iddoo namni rukute waan godhanii daakama kameel amma naamela mucaan kukkutee fuudha dhugaan isiniin jira. Kukkutee toobeela'e aduu baay'ee biraan oola waan ta'eef baay'ee beelesu gaarii tarii waan ta'e yoo dhawanne kukkutee fuudha ammoo jechuudha. Kanaaf kana booda surumaa ምንም አራት ወጎታ ባየታ ኤቡላቴ ይችላል እና አሎታ ሳራቲ ኦጥቃቴ ደማ ቶርባቶ ሞኪሰደ ተባቹ ዋቢያል ከዱፋዲስ ዋቀዮ ዳይ ቢፈሙ ባኤሳን ሰደስ ግማሽ ንሳዲ ጋፍ ሰነራኪና ኮከና አርገን ወጋቶ ኪቲ ከነዳ የቢ ሀራ ሀዲሳ ከበጁ ሰከር ገበር ባዴ ዋቤ ዋቀዮ ዳውልፋቱ የሮ ሲዲ የያሜ iddoo deeyyamamu jedhametti si deeyyama jechuudha. Yeroo waa'ee waaqayyoo dubbattanii sila si deeyyame dubbattu malee fakkeessitanii miti. Yoomummoo waaqayyoodha. Tokko hin dandeessa waan hin danda'u. Namni sabdati dhugaan dubbadhaati. Rakkinni yeroo baay'isu maaliif seeta yeroo tokko seexanatu sin qoraa yeroo tokko isumatu sin qoraa yeroo tokko abbaatuuf qora. Isa keessatti garuu inni harkisaa dhumarratti hin dhabamu. Ofumaaf isoo sin qore. Diinnumti isoo sin qore.
atumti soof qorte dhumarra harkisaa yoomuu dhabdan garuu namni isin qoree nama argattu dargattan hin kuftu namni isin kafee isin qoree ofiisa isin kaasu jira hin jiru namni isin kuffisuuf deema caalatti surmaa jechuudha kanaafi beekadhiis yeroo sana dubbadhu jedhe baay'ee miidhame dhugaa dubbachuudhaaf qallaalii amma ji'a tokko akkanatti waan qabbasu muuqii naan jedhu kinumaatu nana baara nama muuqii fidee natti kenne surmaayyuu yeroo sana jechuudha. Jaata biraas akkasuma baqa waan baay'eetu jira dhiigni na dhume yeroo sanatti surmaa waaqayyo alfatu nam dhiigni dhume immoo guyyaa tokko lafti naan mareen beeku guyyaa tokko mataan na dhukkubee beeku aarii wareen keessa dabarsi achi ciisee maatiin naa yaadadhe binaamna boo'e malee Kiristoosin guyyaa tokko lafti lafaa qa'ee sila hir'ina dhiigaa sila akkatti goddaame guyyaa tokko dadhabbiillee natti mul'ate hin beeku mucaan yeroo sana akka malee achitti namatu naa baatee na eege waan ta'eef abbuma ta'etu wal harkaa fuudhaa xiqqoo asitti tuqamee mucaan ijji namaa laalee mucaan saatii tokko namteessisu erga gaaf dhalate amma ji'a jaatti. Ji'a afur booda iddoodhaa ka'ee charchii sagantaa tongeessuu kadhatame yaa akkachittis xiqqoo ijji namaa tuqe naamna waan natti himaniif maaliif mucaa akka malee qonqodhaa bu'aa gaafa sana mucaan noormaali bakka kiiloo 3.7 mucaan. Bakka nama ji'a darbe dhalate fakkaata illee har'a dhalate fakkaatu hin bu'aa hamma nyaachuu barbaada harma haa argate hammaudha. Ani sa'aatii 12 bira jiru. Kuda tokkotti dhalate ganama sadiitti innaan ka'ummaa umtuu hin jiru hinoone mucaan. Aadaa waan ta'e marfii dhoosisu akka mindinu siriiji waan ta'a. Beekanii dhoosisanii sana dura wanta akkanatti argan maatii keessa hin jiru. Mucaan u'uu jedha namni dhufee wal harkaan ni suni naammata urr jedhee dhufee nurra garagala bakka. Innaa alkaniif guyyaan dhaabadhaayu mucaa akkuma nama beellettan irra dabarse malee alkaniif guyyaa jechuudha. Kana biraan haati isin bira jirtu torbee tokko isin harkaa fuutee naammattu amaatiin hin jirtu isin harkaa fuutee naammattu anatti boleettiin dhiyoon dhuftee iddoo kana torbee yookiin torbee lama teessu hin jirtu guyyaa lama sadii kan baay'ate tokkoon shila sadii bultee arge gaafan da'e dhuftee lama bultee galte gaafan manatti galu lama bulteetti galte achumaan marqaasii guyyaan marqaa ga'ee gaafa biraa dhuftee sadii bultee galte gaafa mucaa dhanna qaban torbee sadansaatti bakka kanarra jiru kun immoo waan isin hin godhu ka dhufanis hojii irra bu'u waan ta'eef si boqachiisuudhaan si bira taa'anii mucaa daa'ima si naammatan dhaabiin halkaniif guyyaa turee mucaan garuu waaqayyo eebbifamu ji'a jaha booda gaarummaatti naa jijjiiramee bakka mucaan rafuu jammaree namatti na dhaqee normaalii ta'e duraan harmallee onii oosisetti inni jedhaan mucaan baay'ee rakkadhee jechuudha. Wuy kaasannu kot haa jedhin ijoollee isaan kana. Inni akkasii yeroo sana beekataman isin taasa'uu dhiise jechuu barbaadeen kun akka jiru beekaa jiraatee immoo keessaa sin deebise yoomumaayyuu irraan fagaatina jabeessatii qabadha. Abdiin nama akka waaqayyo abdatee hin jiru. Arki waaqayyo salphaadha. Muka yaabbatee irraa kufaa jiru. Mana hin galchu. Dhiisee naan dedde. Hin kufne immoo kana bara gad dhiisee. Akkasuma kunuun jedha. Duruma akkanaa isa hin barbaadu inni. Sababa. Akkanaa isa hin barbaadu. Akkasii sireen jechuun barbaada. Viidiyoo taanumee isinifan hojjedha. Wanta jiru jireenya keessan keessatti bor argitan akkaataa itti irra darbuu barbaadan akkaataa itti yoo karaa namaa waaqayyo isin karaa namaa seetti dhufe karaa waaqayyo akkamitti akkobsitan irra darbitanii har'a isin fuuldura taa'ee yeroo naasa'u wanta numaarra hin darbine yookiin rakkina biyyaan baabichaa miti wanta baay'ee argitu kana isiniin jechuu barbaade tarii isin nu jechuutti dhiifama isiniin jedha daqiiqaan baay'ee isinitti dhiyaate baay'ee. Anumaafuu yoo deeme wifi naan deemsisu.